Jesa jetan kana keessatti mana yaalaa nan dhaqeen jiru mana yaalaa onnee keessi ta'e naan jedhu dhugaadhaan onneen na dhiita hin beeku achuma kana kiniini naa kennumaa furmaatan dhabee achumaanan dadhabamee suruma yaada isaati dheen biyyatti galee gaafa taa'u biyyi koo kilbeedha gaafa biyyatti galee taa'u ittuu natti jabaatee natti cimee waanan godhu dhabnaan hospitaala koluu bu'ee gaafa koluu bu'u koluutti riiferiin haadhaafan ambotti baay'ee dhibamee torbee tokkicha nan bociise gaafa nan bociisu keessatti dhibeen kee diibiidhaan naan jedhan gaafa kana kiniini naa kennan deem gale naan jedhan omaanatti furuu dide achumaana guyyaa tokko dhufee hojii alamaan isa san jira anumaanuu dhufee sagantaa sitti naa kadhattanii dhugaa waaqayyo anan danda'ee riiba qabne akka nama baqaye halkan ka'een dhaabadhaa nan ciisa kana muluu na waraana danda'een taa'u dhugaa waaqayyo na fayyise waaqayyo galata naa galcha. Haleluuyaa. Lena bala galate fadha gooftaa guddaa kana dhibeen kee onneedhaan tiiviidhaan ji'a 8 ittiin rakkatte. Ji'a 8 ittiin rakkatte. Ergaa dhuftee kaasee hoo. Ergaa na dhuftee irriiba nagaa bakka anan danda'ee ciimne dhugaa waaqayyo nagaa kooteen. Eegasi nagaa. Riiferii ni naaf. Haleluuyaa. Lena bala galate fadha. Bara baraan fayyaa ta'eef. Jireenyi kee bilisaa. Afuuraa yeroo malee karaatti si hambisuudhaan manaa ba'e mana jireenya kee biraa maqaa Yesuus irraa booda dha'eera. Fayyaaf. Geeddarameef. Nama guddaa ta'e. Agalgaa'ii cimaa ta'e. Dhiiga Yesuus. Dhiiga Yesuus. Qabiseera. Galateeffatu. Kana caala. Ganaa nama guddaa taata hojii wangeelaa ganaa hojjetta. Sii ta'e jecha.